Giddugaleessa Itoophiyaa keessa lafti carraa gadi fagoo taheen guutamte tokko jirti. Oromiyaa. Oromiyaan lafa qabeenya uumaan badhaate, dachee bal'oo qabeenya uumamaa hin tuqamne qabdu, naannoo jiituu fi magariituu. Bishaan jireenya kennu kan qonna sooruu fi humna ibsaa bishaanirraa maddu irraa kaasee hanga badhaadhina hin tuqamne kan akka albuudaa fi bineensota bosonaa adda addaatti qabeenyi uumamaa Oromiyaa itti gaafatamummaadhaan misoomsuuf eegaa jira. Qabeenya dheedhii caalaas Oromiyaan gabaa guddachaa jiruu fi baay'ina uummataa harki guddaan isaa dargaggoota ta'an guddina naannichaaf gumaachuuf qophaa'aadha. Naannoon kun daandii ijoon biyyattii kan keessa qaxxaamuru, buufata poortii goggogaa Moojoo yookaan diraayipoortii, akkasumas buufata xiyyaaraa idil-addunyaa keessatti waan argamuuf naannicha addunyaa waliin wal quunnamsiisa. Hidhawwan bishaanii madda elektiriikii tahan, anniisaan ji'ootermaalii, akkasumas maddoota haaromfamuu danda'an irratti xiyyeeffachuun industiriiwwan Oromiyaa egeree ifa ta'e mirkaneessa. Paarkiiwwan industirii Oromiyaa bakka tarsiimaawaatti kan argaman, bu'uuraalee misoomaa sadarkaa olaanaa fi itti fufiinsa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, dureeyyota Itoophiyaa keessatti guddachuu barbaadaniif bakka eebbaa mudaa hin qabne taasisu. Haaromsa ija jabinaa fi onnachiiftuu bal'aa ta'een galtee qaraxa irraa bilisa ta'e irraa kaasee hanga waggoota muraasaaf kaffaltii gibiraa irraa bilisa ta'uutti, Oromiyaan abbootii qabeenyaa dhiyoo fi fagoo irraa dhufaniif waamicha gooti. Egeree naannichaa socho'aa fi badhaadhina qabu bocuu keessatti akka hirmaattanis ni afeerti.